No, above di jini check wali kabata shukul. Akkas goonuu dhiiroo Black Tiger I'm sorry sagaleen koo baay'ee dhagahamuu dhiisu mala guddaa galatoomii ulfaadhu ani tarii namoonni yoo pinna gochuu dandeessanii ani bilbila laman qabu saban ta'eefi bilbila namootaa fudhachuun faayidaa qaba yeroo darbee namoonni akkasuma piroomisii galanii bilbila isaanii otoo hin fudhatiin hafee xiqqoo ishee qormaata guddaa natti ta'eera Black Tiger paablikii bilbila kee himi hin jedhu garuu bilbila kee keessaa naa erguu dandeesse. Alright, keessaan si erga. Ollaa maqeen jira mani seentiraaliin jira Noorzi Kolombiyaa Public Library keessa jira garuu bilbila kee naaf erganii weessa. Sun beezii kiyya homaa rakkoon hin jiru. Bilbila siifin erga ammoo yoo naaf bilbiltu miseeja naa dhiisi miseeja naa ergi. Ayyee tole taate. Galatoo. Kanaaf guddaa ulfaadhu eeriyaa mammatti jettu sababan jiruudhaaf iddoon kee baay'ee murteessaadha seentiraaliidha giddu galeessa namoota yoo noorz miniyaapolisii illee arganne saawuzii illee seenpool illee arganne walirraa fageenyaan qabu waan ta'eef guddaa galatoomi ulfaadhu maaloo garuu naa barreessa. Akka fageenya fedhan sii barreessa promise abbaattiin dhiise ane dafa abbaatti jechuun gadheeraa beekaanii tiktookii kana gubbatti nama akka malee an jaaladhuuf an kabaju giftara isaa kan first time illee akkana ture tokkummaan beekama naa akkasii homaa rakkoon hin jiru siif barreessa ammayyuu. Tole ammuma naa barreessi ani amma ndoom laayivii kana irra tururra otoo meeseejii baay'een sababa natti galuudhaa fi yoon seene kiikii na godhaa dhiira warri muuxannoo isaa qabdan natti maame Maarkos fa'a ba'u. I think by Debbie. By Debbie. See, Yeah, by Debbie. Yeah. Because sanatu waan guddaadha naaf waan ta'eef. Okay. Yeah. Share God ilaali. Abbaatti akkasiiti yoo ammas namoonni Minnesota jirra jettan kan biraan lakkoofsa tokko barreeffatanii ol galtanii. Nama sadii nu affeera please warroonis namni sadii kottan gargaara. No rakkinan qabu osoo moor arganne yoo gaariidha rakkinan qabu osoo moor arganne. Moor nama walitti dhiyaatu keessaa arganna waan ta'eef nama kudhan iyyuu maan taane akka kootti. Kun Abdul akka gachi kan laal. Okay. Gachi nama itti gachi jira. Namni tokko eenyuun buusna ree. Firaan illee jira. David jira. Ambu anni bu'a. Hold on. Okay. Kan biraan warri Minnesota jirtan erga lakkoofsa tokko barreessaa amma. Okay. Nama baay'ee ergateera like abaaboo ol darbaa namni seenu there's a lot of people that send their I don't know Abdurrahman garuu hin danda'u. Isaanis dubbisaa informationaati feetu hunda Dr. Obsaa wajjin wal quunnamsiisee boruutee. Isin taatee isin nama galfadhu nan bu'aanu. Okay. Minnesota jirra warri jettan ergadha agastii Abduu dha maqaan isaa Abduuni galuu hin danda'u option hin qabu maaliif akka ta'e hin beeku mee ergadhu gastii request godhe. Namni biroo isin argitani kan asirra jiru jira dhiiroo. Okay Ibrahim. Atis galuu hin dandeessu Ibrahim. Oh lakkaan tinaan qabu ana moderator hin qabu dhisi nan dogoggore moderator hin qabu dhaan. Some people are joking no lakki natu moderator hin qabu moderator guutuu naa kenna baabni. Okay. Abab kami saat Dr. Obsa kata wan kami Okay amma iticha qoyinti nama dura galchine ergasii booddee intinaa jenna. Okay Ibrahim kottu see. Warri lakkoofsa tokko barreeffatan kottaa seenaa. Oko Let's Africa Love. Warra Minnesota qofa barbaadaa jira lakkoofsa tokko barreessaa Minnesotaan jira. Giruuppii nama shanitti dabalamuu nan danda'a namni jettan. Okay. Okay. Ibrahim. Naomsu kana dubbisi Naomsu. Welcome Naomsu. Qeerroo Minnesota. Thank you. Qeerroo Minnesota. Dubbis Margot before you bring someone else because yeros are maybe na margachuu dandeenya if we take them one by one. Okay.
Nama sadi qofan nu hafe nama sadoo kan yoo arganne nambara qofa Okay. jechuudha. Qeerroo Wanti welcome biraan akkamati. Akkam nagaa Nagaa galata Waaqayyoo. Sii galeeraa wanni haasaa jirru. lakki barachuuf seeni. Okay. So gruupii nama shanii abbaa abdii kana responsible gochuutti namoota gargaaran Minnesota jirta? Yes, Gargaaruu ni yes. dandeessaa? Yeah. Okay. Galmeeffadhu abbaa abdii. Yaada isaa eegnisii intinaa gochuu dandeenya, ibsuu fi dandeenya. Nama tokko arganneerraa. Thank you so much qeerroo. Rabbi si haa jaallatu. Mee namni biraa Minnesotaan jiraa nam jettan? Kan biraa barreeffadhu. Marcos. Khalid. Marcos. asirratti akka qeerroo Dhiifama fudhatu jira. akkas goonu Keessan siif Wannoo ergaa goonu. akkasuma siif ergaa dubbiftee hubannoo gaariirraa fudhachuu dandeessa. akkasaa goonu dhiiroo like namoonni si'a garaagaraa qeerroo bu'uura godhadhee otoo hin taane waan Oromoo kanatti yeroo baay'ee sababa poomiisii galanii wal argachuun qormaata ta'uu fi qeerroo faaloosi godheera. Bilbila keenyaa barreessuu dandeessaa amma ani asirratti yoo galmeeffadhee jira bilbilaan quunname malee tiktookii kanarras yeroo baay'een dhufu hojiin immoo lafarratti hojjetamuu qaba. Kanaaf qeerroo bilbila kee amma naa barreessuu dandeessaa? Naannoo kam jiraatta Minisootaa keessaa? Ani Kuuraa jira. Kurraa Birgir. So bilbila kee naa barreessitaa maalo? Amma naa barreessi otoo hin bu'iin. Are you Minnesota? Yes. Okay. Let me follow you first. Marcos, ishee siladde jirtu sanis dubbismee. I think Amma nama lama qofa nu hafa saniifuu qophiin keenya gara xumuraatitti deemu jira. Abdii. Abbaa Abdii namoota here Abbaa Abdii sanarratti hin dogongoriin nama 5 exactly argachuu otoo hin taane akka Maarkos jedhee haga nama 10 yoo arganne nuutiin hedduu nu fayyada. Sababni isaa namoonni kun amma gaafa keessa galle ulaagaa nuni barbaanne illee guutuu dhiisuu malu waan ta'eef nama argachuun keenya qarshiirraa funaannuu hin qabnu qarshiirraa fuunuu hin qabnu waan ta'eef please lakkoofsa sana waanuma muraasaan akka suspense taatanii xumurre jettanii yaanne na of kolchi. Maaliif muuxannoo mala diiyaaspooraa kana baay'ee qabna. Inni kan biroo immoo naaf ergeera qeerroo Minisootaa. So kan biroo immoo namoonni ulaagaa tokko lama hin guunnetu jira waan ta'eef sana waan paablikii dubbannu miti keessaan kan dubbannu ta'a. Kanaaf maaloon of kolchi sanarratti lakkoofsa kee xiqqoo ishee eeggannoo godhachuu barbaadeen. I'm sorry. Abbaa fi yoo kudhan ta'e achi keessaa maaliif inni guddaan tokkoffaa nama walitti dhiyaatu argachuudhaaf amma nama 5 walitti dhiyeessee tokko keessaa yoo fagaate ammas nama kan biraa barbaadu ta'a. Garuu yoo nama 10 keessaa oopshinii warra kamtu moor walitti dhiyaata warra kamtu moor walitti dhiyaatan immoo wanta kana ulaagaa isaa guutuu danda'u isa jedhuuf illee nu gargaara. Baay'ina keessaa wanta kwaalitii qabu tokko baasuudhaaf jechuudha. Mee namni biraan Minisootaan jiraa nama jettan lakkoofsa tokko barreessaa namni biraan warra ammaa kana galmeeffadhu Abbaa Abdiin dagatiin. Marcos waan achi barbaadanillee osoo explain goote nama agartee waan barbaachisaa waan akkanaa fedhanii maali namni beekta lafaa ka'ee utaalee seertuu ni sodaata si beektaa miti. Yeah. Explain. And you like I couldn't understand what you were saying. Just explain no godame. Yeah, akkasitti explain is not sponsor only miti waan barbaachisu nama sanirraa waan barbaachisu amma namni garii background isaa bareeda ta'uu dhabuu faa danda'a. Si gala nama akkanallee yoo fidda bal'atan natti waan kana ite explain gootan bal'isaa himaadha. Akkasitti nama wanni godhu bareeda nama akkasitti harkisu akkasitti qabachuu qabda. Tole galatoomi Black Tiger kanaaf lakkoofsa namootaa kanallee ol ka'uu kana ni kaasuu barbaade maaliif nam tokko yoo seenaa adda addaa qabaate background checkii waan jiruudhaaf namni kun ulaagaa hundinuu guutuu dhiisuu mala. Kanaafanii waa'ee privacy namaa public haasa'uu rakkoo ta'eeti. Garuu ulaagaan maal barbaadan jedhu gaaffii qajeelaati gaafatte kana garuu gabaabsee ibsuu yaala. Tokko namoonni sagantaa kanarratti sponsora ta'uu danda'anii tokko kan ture ila namootaaf clear gochuun barbaada isa kana. Tokko sponsorshipiin kun bifa lamaan ture. Inni tokko stranger to stranger kan jedhu yoo ta'u inni lammaffaa immoo sponsorship by naming or private sponsorship dha. Amma
kan banamee namoota keenyallee hedduu fayyaduu danda'u isa amma sponsorship by naming jennudha jechuun private sponsorship jechuudha nama beeknu unumatu sponsora godha fakkeenyaaf Black Tiger or qeerroo Minnesota abbaa abdii ni beekna jettaniiti sponsora kan gochaa jirtan kana jechuun maaloodha nama kana sponsora goona jettanii gruuppii nama 5 uumtu gruuppii nama 5 keessaa fakkeenyaaf qeerroo Minnesota liidii keessa yoo ta'e namoonni 5 isa jala jirtan kuni backgrounding keessan qeerroo Minnesota dabalatee cheekii taama jechuudha. Okay, ticha jiddumatti dhiifama naa godhi. Ani iyyuu jidduma gaarii biraa qaba dhiifamu. Tole. Sponsora kana gruuppiin 5 kun nama biraati ta'uu danda'a because I don't wanna keessa seenuun barbaadu so wannan jenne because ani mi'achi kazanii tiyyatu jira biyya kana na hime Kairoo jechuudha. Egyptiin isiidhaaf sponsora ta'uuf deemaara already setup godheera. Is it like isaallee ta'ee isii ta'uu danda'amoo akkam? Sponsora gochuu kan nuni dandeenyu nama magaalaa tokko keessa jiraatu yoo ta'e gaarii ta'a. Gaafansi jedhu fakkeenyaaf abbaan abdii Naayiroobii Keeniyaa jira. Namoonni ati gootu Naayiroobii Keeniyaa biyya tokko keessa jiraachuu danda'u qabu tokko. Inni kan biroo ati kan abbaa abdii irratti yoo liidii taate kan biraa keessatti memberii taata malee liidii ta'uu hin dandeessu. Ati taa'in iddoo tokko qofatti kanatti liidii ta'uu dandeessu. Which means kan abbaa abdii kana yoo liidii taate yookiis ati immoo as keessatti miseensa taate Black Tiger hoogganaa keessan ta'e liidii keessa yoo ta'e ati kan Egyptitti dhaqxee galmaa'uu dandeessa. As a member akka miseensaatti malee you cannot be lead at 2 places. Garuu you can be a member for 2 places ta'uu dandeessa. Okay. Garuu waan irratti yogguu wannoo gootu sana tooraan ibsuun barbaade mana kitaabaa keessa waan hin jiruuf xiqqoo ishee sagaleen koo wannoo ta'e yoo naa eeyyamtanii attiin iddoo nama jiru kana keessaa bahuun qaban si'a gurraachi kun mana kitaabaa keessaa maraate jiru kanaaf gadi ba'een dhimmicha sirriitti namoonni akka hubatan gochuun gaariidha akka Black Tiger jedhee isa kana ibsuudhaaf na yaala daqiiqaa 3-4 naa kennaa hangan gadi ba'uutti isinifan ibsaa garuma safara kennuuf akka buna naa bittaa deero. Buna bichaa miti nyaata illee si bita. Amma gara kurraapid kaaskoo dhufuudhaaf hin jira. Anyways garuu hanga sana haasa'uu danda'a jechuu barbaadeen daqiiqaa 3-4 naa kennaa hangam ba'utti. Hanga sitti warri kaan haasa'a. Okay. Yeah. Akkasuma warroon agartee gruuppii kana keessa galmaahuu fi yaada qabdan ka ammootinuu wanti nu irra jirru kun isanii galuu dadhabe ka agartee lammiilee teessan biyya baqaa jiran fakkeenyaa fi Keeniyaas tahii Kaayiroos tahii akkasuma Ugaandaa kan jiran kan rifuujii keessa galmaahanii jiran yoo jiraatte fiduudhaaf fedhii kan qabdan kan garuu waan kanarraa hubannoo hin qabne yoo jiraattan lakkoofsa keessan nu ergaati waatsaappii wal dubbifnee waan jiru waliin qorannoo taasifna isaniin jedha. Jiddumaanuu abbaa abdii baga gammadde. Thank you. Thank you very much. Naoms, welcome. You speak English or which language? Welcome. Abba Abdi. Waye. Now your wife sleep halal. Yeah, exactly. Nama afaan Ingilishii beekuun dubbadhu meena dhiisee an Afrikaa jira yumaana jirtu faranjitti sanaa dubbadhu. Abbaa Abdii dhugaa baga gammaddee. She speak English. We got actor. Abbaa Abdii dhugumaan fuutee garuu moo qalladaarti? Beela waan sanillee baga keessan si baasee. Keessan si himaati. Keessaan naa bilbaa rabbi. Yaa keessaan naa. Okay, nambara kiyya siifin argaa. Follow si godheetin jira. Mi'a tamma waan goote jiddumaanuu. Nama kuma tokko kanaan follow godhaa jedhin kaakee roobni soota maali Oromoon guddisuu qabdi akkaantii. Qeerroo Minnesota hundi keessanii follow kuma tokko galchaa fi lafa. Faranjitti kana dubbistanii yoo sana afaan faranjiin beeytani. I don't know. Where is she bro? Mate. Tasi gubbaa jirtu tana namumsa tajettu. Mini wayniyaa. Maqaa Oromoo qabdi kaa. Nami oomsaa dhaarti jar. No, faranji. Jamaa
amma haasa'uu nan danda'an jaa. Hundi keessanuu guddaa galatoomaa ulfaadhaa warreen peejii Never Give Up Abbaa Abdii irratti argamtan.